مم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن شاء الله سجنت أرانتنا خيستي سورة بقرة دنديتي ربيتين درسي لما فادا إيجلا آية ديدمي تكفر إيجلا غرغار سربيتين إن شاء الله. mee maal jechuudhaan kaase gaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ayata 11ffaadhaa kana 21ffaadhaa kana yaa ayyuhannaasu yaa ilmaan namaa jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. yaa ayyuhannaasu kun muslimaas kaafiraas hundaahuu ifitti fudhataa. Na'am, amma Rabbiin walumaa galatti hunda ilmaan namaa waan ta'e hattaa jinni illeen keessaan haftu jedhama bakka yaa ayyuhannaasuu kanatti jechuudha. yaa ayyuhalladhiina aamanuu keessaas nima galti. Na'am, isaanirraa warreen amane wa'annaa minnal muslimuuna wa minnal qaasixuuna ja'an waan ta'eefi nurraa muslimtoonnis jira, nurraa warri rabbitti waaqixxeessus jira jedhanii saniifuu yaa ayyuhannaasuu kun ilma namaa tahee warreenuma ummatu da'waa hunda ifitti fudhata jechuu. Ummatu da'waa fi ummatul ijaabaa. Ummata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanaatiitu bakka lamatti qoodamuu. Ummatu da'waa ummata isaan yaamuuf itti ergaman internaashinaal addunyaa guutuu dhagaa da'waa waggaa ta'u. Ummatul ijaabaan ammoo addunyaa keessaa warreen isaan jalaa owwaatee karaa kana fudhate hunda. Rabbiin maal jedha yaa ayyuhannaasu jechuun yaa ilmaan namaa ucbuduu rabbakum gooftaa keessan gabbaraa alladhii khalaqakum jechuun inni nuuka isin jechaadha. Ucbuduu je gabbaraa hundi keessanuuhu jechuu kum jechuun rabbiin sunuuka isin uume tawxiidur rububiyyaadha laamma kun nu uumuun nu razaquun kun amma tawxiidur rububiyyaadha. Rububiyyummaa rabbii saniini gara ibaadaa isaatitti nu waamutti jedhama rabbiin gara tawxiidul uluhiyyaatti nu waamuudhaaf gaa. Walladhiina min qablikum warreen isiniin duraa sanis ka uume la'allakum tattaquun akka isa sodaattaniif jechaadha. La'allaan tun harfii tarajjii taatee oduma jirtu. Naam, garuu immoo akka illaa laamattii ta'aliilaattis ni fayyadamama jechaadha. Likee jechuudhaan la'allakum tattaquunaan akka isa sodaattaniif ka isin uume isinii fi warra isiniin duraatis jechaadha. Yookiin hoo la'allaan tun yoo rabbirraa dhuftu waajib jechuu. la'allakum tattaquun rabbi sodaatuun keessan dirqama jechuudha. Alladhii ja'ala lakum ammallee itti nuu dabale alladhii khalaqakumitti alladhii ja'ala lakum jedhimmaa seesi. Rabbiin sunuu ka isiniif godhe al-arda jechuuni lafarra jiraattan kana ka isinii godhe firaashan afata ka isinii godhe jechaadha. Amma firaashaniin kun tashbiihan baliiqi jedhan daangaan gahuudhaaf akka afataa jechu. Kal firaashi jechuu sanirraa kaafattii sanirraa baasee firaashan jemma rabbiin. Bal'isee lafa nuu kaayee jira. Firaashan jechuun afata ka isinii godhe wassamaa jechuun samii isin gubbaatanaas binaa'an jechuun jaarmaya gubbaadhaa ka isinii godhe jechaadha. Kal binaa'i jechuu binaa'a kanatti ka fedhame saqfi jechuu santutti fedhame jechaadha. Jaarmaya irraa gara gubbaa bakka hedduutti samiidhaan saqfan mahfuuzan jedha laamma. Jaarmaya gubbaadhaa kan tikfamaa ta'e eegamaa ta'e cimaa jechuudha. Wa'anzala minas samaa'i duumeessarraa kan buuse maaseesi. Amma minas samaa'i kana duumeessa jennee hiikuuni wassamaa'a binaa'anii samumaan hiiknee asitti deebinee minas samaa'i kana duumeessa jennee hiikuun maaliifi ayatoota biraa laalleeti.
bakki magartee garoomni irraa gara keenyatti gadi faca'ee gadi dhufu duumeysa achirratti dura jalqaba dhuguma samirraa dhufeeti achirratti gadi bu'a duumessi gingilchaadha jechuudha. Achi keessaan akkasitti gadi buusa waan ta'eef duuba duumessi kamis samii jedhama jennaan samii jechi jedhu kun gara olii jechuma. Kanaafuu duumessinis gara nuu olii jira waan ta'eef akkasitti hiikama. Maa'an jechuun bishaan roobaa kan isinii buuse fa'akhraja bihi jechuun bishaan saniin kama garsee mina samarooti midhaan adda addaa jechuudha. Midhaanota firiilee hedduu jechu. Amma samarootiin kun midhaan amma kuduraa fi fuduraalee adda addaatii fi midhaan kaanis walumatti hammata. Rizqan lakum jechuun isin nyaachisuudhaaf jecha rizqanii kun mafcuulun li'ajlii jedhaniin sababii ibsa jechuudha. Sababni rabbiin akkasitti bishaan roobaa kana samiirraa gara lafaatti isinii buuseef maali? Buusee ittiin midhaan adda addaa isinii magarseef rizqan lakum isin nyaachisuuf isin sooruuf jecha. Falaa tajcaluu lillaahi andaadan eegasiifuu gaa jedhimma rabbiin fa'attii fayyadame laamma. Saniifuu jechu waan inni kana hunda isinii godheefuu shariikan qabu innini falaa tajaaluu lillaahi jechuun rabbiif hin godhinaa andaadan jechuun hiriyoota andaadaniin kun jam'u niddin jam'ii niddiiti niddi jechuun maali annaziiru wal masiilu jechaadha fakkaataa rabbiif hin godhinaa gita rabbiif hin godhinaa hiriyoota rabbiif hin godhinaa jechuudha amma kanaa oliin توحيد الربوبية ترلام الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ونكون دنوه توحيد الربوبية إيجودا توحيد الربوبية قفرت يقول تجاي أمتي توحيد الربوبية غير توحيد الألوهية أسباسو قبا توحيد الألوهية يجون توحيد عبادة جامع جمع dhuguma eega kan kana hunda godhu isa tahe kan nu uume kan ammaasis nu sooru kan wanta hunda nuu godhu rakkina nurraa deebisuu danda'u eega isa tahe gaa isuma qofaatiitiitu ibaadaa haqa godhataa inni shariikan qabu jechuudha. Kanaafumma toohidul rububiyyaan gara toohidul uluhiyyaatti yoo siin geessin inni qofti gayaa miti. Toohidul rububiyyaa mushriktoonni illee inni qaba jechuudha. Kan samii uume eenyu yoo jedhan faxaariin uuma jedha jarinu. Kan lafa tana uume hoo eenyu yoo jedhan rabbuma tokkicha sani jedha. Kana jechaatuma immoo odoo kana beekuutuu isaa walii wanta biraa gabbaraa. Kanaafuu toohidul rububiyyaan isaas waan tokkollee isan fayyadne jechaadha. Kanaafuu rabbiinis toohidul rububiyyaadhaan gara toohidul uluhiyyaatti ceehuu qabdan jechuu nutti hime. وأنتم تعلمون إسنوني بيكتني جد ملا إسني بيكت وان تيكوان نما إباتي متي يقوما لفخاية فت أمتي ري وأنتم تعلمون إسنوني بيكتن جد شدا ست بيك نديرو يو خطاب رتن دبس مالين بيخو دندينيا ما واني دنديتي ربي رتنا مكاجيلتو هدو جرنان نو تينيا nu laftirra jirru kun samiin tun waan kitaabota banameetuma taa'u yeroo kan cufamneetiitu jira. San qofaa mitimaasees garaa haadha keenyaa keessa gaafa jirru aalamul arwaa keessa gaafa turre garaa haadhaati miti meenuma achi dura. Alastu bi rabbikum jedhee rabbiin uumama isaa kana hunda gaafate jechaadha. Waan ruuxii ta'e alastu bi rabbikum duyda aadam irratti walitti qabeeti ani gooftaa keessanii miti ani khaaliqa keessanii miti jedhee gaafannaan. قالوا بلى جدن هندمانو جتشودا أتي ربي خين يا الله جدني قافص فدتنا من هندنوي وأنتم تعلمون جيغا ربينو في ديسنوني بيكتني وإن كنتم يوني فتاتا في ريب شكي خيست يوني فتاتني شكي خيس جراتا مما نزلنا جتشون وانتبوفني خنرش على عبدنا قبر خين يرت جتشودا عبد جد ربين sifa nabi Muhammad keessa maqaa isaaniitiin isin waamne abdiidhaan moggaase rasuulaas jedhaan yeroo fedhe saniifuu maqaama ubudiyyummaadhaateetu ashrafu min maqaamir risaalati jechaadha. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaaba jedha laamma.
kitaaba quraanaa wajjin wal qabsiisee abdi jedhee himee jechuudha. Wanti akka gabra ta'uudha rabbiif gabroomuudha inuman jiru waan ta'eef jecha alaa abdinaa jechuun gabri